Manchester City kaleessa Burnley injifachuun dursummaa Premier League England Arsenal fudhate. Taphoota nu hafe hunda injifachuu qabna jedhe Pep Guardiolaan Abdurrahman Amin. Are aiming to overtake the Gunners who have led the way for the last 200 days. Kaleessa gara tarfimur kan malee Manchester City goolii 1-0 injifatee sadarkaa tokkoffaa Arsenal irraa fudhateera. Daqiiqaa 5ffaa irratti Erling Haaland kubbaa Jeremy Doku mijeesseef galchuun qabxii 3 milkeeffatee deebi'e. Taphichaan Manchester City goolii galchuuf yeroo 28 kubbaa gara goolii Burnleytti yaaleera. Asdeenya ga'umsa gaarii mul'isaa kan jiran Ryan Cherki, Nico Reilly, Anthony Semenyo Erling Haaland carraa goolii argatan gara gooliitti jijjiiruu hin dandeenye. Cherkiin irra deddeebiin goolii galchuuf yaalii taasisaa ture. Goolii eegaa fi sibiila gooliitu jalaa deebise. Goolii eegaan Burnley Martin Dubravka kubbaa goolii ta'uu danda'an 8 taphattoota Manchester City jalaa qoleera. Doku, here goes Haaland, alarm bells ringing here for Burnley. It's Erling Haaland, it's beautiful. Manchester City in front. Coolness personified from Erling Haaland. Manchester City qabxii Arsenal waliin qixa 70 gaachuun liigichaan ulaagaa goolii hedduu galchuutiin torbee tokkoffaa booda gara dursummaatti deebi'e. Premier League England City fi Arsenal goolii qulqulluu 37 qixa qabu. Ta'us Manchester City goolii 66 galchuun liigicha yoo dursu Arsenal 63 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Kan kaleessaa waliin goolii 25ffaa liigichaa kan galchi Erling Haaland injifachuu keenyatti hedduun gammadeera jedhe. Wanti guddaan injifachuudha kan jedhe Haaland waa'ee goolii hedduu galchuu yaadda'uu hin qabnu, kan yaadda'uu qabnu taphoota injifachuu qofa jedhe. Injisaan Manchester City Pep Guardiolaan tapha bareeda taphanneerra carraa goolii hedduus uumneerra jedhan. Tapha boqonnaa duraatiin ittisuu irratti hanqina qabna ture, wanti guddaan garuu injifachuudha jedhan. Burnley kaleessa erga mo'amee booda miila dhufeen gara Championshippitti gadi bu'eera. Taphoota 34 irraa qabxii 20 qofaan sadarkaa 19ffaa irra jira. Liigichaan goolii 68 kilaboonni irratti galchuun kilaba gooliin hedduu irratti galeedha. Scott Parkerin kan leenji'u kilabichi taphoota 4 qofa injifachuun 22 mo'ame. Not many will argue with that. Well, they've conceded from a long throw already, Bournemouth. Scott wins that one. Oh, it's driven in brilliantly by Longstaff. What a volley. The long throw does the trick again. Kaleessuma Vitality Bournemouth fi Leeds United goolii 2 qixaan xumuraniiru. Hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuuf morkachaa kan jiru Bournemouth qabxii 3 harkatti galfatee ture. Ta'us daqiiqaa qisaasa'ee keessatti qabxii 2 dhabeera. Kiruuppii fi Rayaan goolii 2 Bournemouthiif galchaniiru. Hill garee ofii irratti daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa qisaasa'ee 7ffaa irratti ammoo Longstaff goolii qixxeessituu Leeds United galcheera. Bournemouth qabxii 49 sadarkaa 7ffaa, Leeds United qabxii 40 sadarkaa 15ffaa irra jira. Back to Tyler Adams. Oh, Ryan! Chelsea leenjisaa Liam Rossinier hojiirra kaasuu beeksise. Chelsea taphoota Premier League England 5 darbeen goolii osoo hin galchiin dirreedhaa bahuudhaan yoo mo'atamu waggaa 114 keessatti riikardii gadaanaa kilabichaa ta'uun galmaa'e. Shaampiyooniin addunyaa The Blues dorgommii hundaanuu taphoota 8 darban keessaa 7 mo'ame. Kanaanis leenjisaa kilabichaa Liam Rossinier turtii guyyaa 106 booda hojii leenjisummaarraa gaggeesse. Leenjisaa garee Chelsea umurii 20 gadi kan ta'e Callum McFarlane haga xumura dorgommii kanaatti kilabicha leenjisu. La Liga Spainin Barcelonaan yoo injifatu Atletico Madrid mo'ame. Kaampunutti Celta Vigo kan simate Barcelonaan goolii 1-0 injifate. Lamine Yamal daqiiqaa 40ffaatti rukuttaa penaltiin goolii injifannoo Barcelonaa galche. Dargaggeessi umurii 18 Yamal miidhama isa mudateen jijjiiramee dirree bahe. Barcelonaan taphicha injifachuu isaatiin taphoonni liigichaa 6 yeroo hafuutti garaagarummaa qabxii 9 La Liga Spain dursaa jira. Kaleessuma Atletico Madrid dirroo finaalaa goolii 3-2 Elchen mo'ame. Champions League Awurooppaan walakkaa xumuraatiif kan ga'e Atleticoon barana liigichaan tapha 7ffaa mo'amuu isaati. Atletico Madrid Thiago Almada daqiiqaa 30ffaatti kaardii diimaan dirree bahuu isaatiin daqiiqaa 60 oliif taphattoota 10 taphachuuf dirqame. Liigi Firaansiin kaleessaa PSG'n goolii 3-0dhaan Nantes injifachuudhaan
garaagarummaa qabxii afuriin liigii Firaansi kana dursuudhaaf carraa kan argate tapha kaleessaatiin Kivicha Kvaratskhelia taphaa fi peenaalitiidhaan goolii 2 galche akkasumas Desiree Doué goolii sadaffaa kilabichaa kan galche waancaa DFB Pokal damo Bayern Munich goolii 2-0 dhaan Bayer Leverkusen injifate xumuraaf kan darbe Harry Kane fi Luis Diaz goolii injifannoo galchaniiru waancaa Italiitiin ammoo kaleessa Lazioon Atalanta peenaalitiidhaan 2-1 injifate xumuraaf kan darbe tapha xumuraatiin Como injifachuudhaan xumuraaf kan darbe Inter Milan waliin Stadio Olimpicotti Lazioon kan taphatu ni ta'a. Manchester Cityin Arsenal dursummaa liigichaa fudhatee Burnley Wolves taanuudhaan Premier League England gara Championship Englanditti gadi kan bu'e kaleessa torbee 34ffaatiin tarfamoritti Burnley Manchester City simachuudhaan 1-0 dhaan Manchester Cityin tapha kana kan injifatee daqiiqaa 5ffaarratti Erling Haaland goolii injifannoo kan Manchester City kan galche Erling Haaland Premier League England bara kanaatiin goolii 25ffaa galchuu isaati kan kaleessa waliin taphichaan Cityin guutumaan guututti taphicha kan to'ate yeroo 28 goolii galchuudhaaf taphattoonni Manchester City kubbaa gara goolii Burnleytti kan isaan yaalanii kana keessaa immoo 9 kallattii goolii kan eegdee Manchester Cityin tapha kanaan goolii hedduu galchee ni injifataa fi eegamaati kan ture sababiin isaa kilabichi fooyya'insa gaariirratti kan argamu taphoota walitti aansee injifachaati kan jiru taphattoonni sara fuulduraa kilabichaa immoo carraa goolii argatan sirnaan fayyadamaati kan turan taphoota darbaniini murkataan isaa Burnley ammoo liigichaan kilaba goolii hedduu irratti galee salphumatti keessattuu sararri isaa laafaa waan ta'eef kilaboonni goolii irratti galchuudhaaf itti salphata kan ture. Kaleessa garuu Manchester Cityin daqiiqaa 5ffaarratti Erling Haaland goolii erga galchee booda garaagarummaa goolii bal'aatiin tapha kana ni injifataa feegamus 1-0 dhaan injifachuudhaan qabxii murteessaa 3 Manchester Cityin harkatti kan galfate taphichaanis carraa goolii hedduu taphattoonni Manchester City argatan itti fayyadamuu hin dandeenye keessattuu taphoota darbaniin sochii bayeessa mul'isuudhaan garaagarummaa dirree keessatti uumaa kan ture Ryan Shirkin yeroo lama ol carraa goolii galchuu argatee gara gooliitti jijjiiruu hin dandeenye taphataan kuni goolii eegaa akkasumas immoo sibiila goolii kan jalaa deebisee Cityin kaleessa goolii tokko qofa kaleessa kan galchee expected goals kan jedhamu yaalii Manchester City irraa ka'uudhaan kaleessa Manchester Cityin goolii 3.36 galchuutu irra kan ture akka kana dura sirnaan carraa argatan fayyadamaa kan ture lakkoofsi kun ragaadha Manchester City fi Arsenal taphoota hafee hunda injifannaan liigichaan garaagarummaa gooliitiin kilabiin shaampiyoonii ta'uu kan ba'uunita kanaaf liigichaan kana booda goolii hedduu galchuun kilabootaaf keessattuu Arsenal fi Manchester Cityidhaaf baay'ee murteessaadha hundaafuu Cityin kaleessa qabxii murteessaa 3 milkeeffachuudhaan torbee tokkoffaa booda gara gubbee liigichaatti kan deebi'e torbee tokkoffaatiin Wolves 4-0 injifatee liigicha hanga torbee lammaffaatti dursaatti kan ture torbee lammaffaatiin garuu Tottenhamiin Etihaditti dirree deeggarsaa fuulduratti 2-0 dhaan erga mo'atamee booda dursummaa liigichaa Arsenaaliif kenneeti kan ture kaleessa garuu torbee tokkoffaa booda gara liigicha dursuutti kan deebi'e Manchester City fi Arsenal qabxii qixaa 70 kan isaan walitti qabatanii lachuu goolii qulqulluu 37 kan isaan qabanuu Cityin ulaagaa lammaffaa liigichaan goolii hedduu galchuu jedhuun liigicha dursuu kan eegalee taphoota 30 Manchester Cityin taphoota liigichaa taphateen goolii 66 kilaboota irratti kan galcheen Arsenal ammoo 63 galchuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu kanaaf Manchester Cityin goolii hedduu kilaboota irratti galchuu isaatiin wal qabate Premier League England kana dursaati kan jiru Erling Haaland injifachuu keenyatti hedduu gammadeera jechuudhaan taphichaan booda kan dubbate wanti guddaa injifachuudha kan jedhe Haaland waa'ee goolii hedduu galchuu yaadda'uu qabnu taphoota nuuf hunda injifachuu irratti qofa jechuudhaan
Haaland kan dubbate Pep Guardiola ammoo tapha bareedaa taphanneera carraa goolii hedduus oomneera jechuudhaan kan dubbate tapha boqonnaa duraatiin ittisa irratti hanqina guddaa nu mudatee ture wanti guddaa garuu injifachuu keenya jechuudhaan Guardiolaanis kan dubbate tapha kaleessaatiin taphattoonni Burnley carraa ittiin dursuu danda'an akkasumas ammoo ittiin qixxaachuu danda'an taphattoonni sarara fuulduraa kilabichaa argatan sirnaan itti fayyadamuu hin dandeenye daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee keessatti ammoo Burnley rukutaa rogaa yeroo argatan Pep Guardiola dabalatee miseensota leenjistoota akkasumas ammoo taphattoota teessoo jijjiiraara jiran deeggartoonni kilabichaa dhiphuu guddaa keessa seenaniiti kan turan ta'us rukutaan rogaa kun osoo hin galiin kan haftee goleegaan Burnley goolii galchuudhaaf goolii isaa dhiisee rukutaa rogaa kana goolii galchuudhaaf yaalii taasiseeti kan ture Burnley kaleessa erga mo'amee booda miila dhufeen gara championship Englanditti gadi buusaa kan mirkaneeffatee qabxii 20 sadarkaa 19ffaarratti kan argamu liigichaan kilabiin goolii hedduu irratti gale Burnley'dha taphoota 34 goolii 68 kilaboonni irratti galchaniiru taphoota 34 keessaa ammoo 4 qofa kan injifatee taphoota 22 kilaboonni Burnley kan isaan injifatan kaleessuma Vitalitytti Bournemouth fi Leeds United goolii 2 qixa kan isaan xumuranii Bournemouth qabxii 3 harkatti galfatee ture daqiiqaa qisaasee keessatti qabxii murteessaa 2 kilabichi kan dhabe Bournemouth fi daqiiqaa 60ffaarratti Kruppii 85ffaatti ammoo Ryan kan isaan galchanii Leeds United ifamu daqiiqaa 68ffaarratti taphataan Bournemouth Hill garee ofirratti goolii galchuudhaan Leeds United wal qixxeesseetti kan ture sana booda Bournemouth qabxii 3 harkatti galfachuudhaaf dhiyaateetti kan ture yeroo Frimbiin abbaa murtee eegamaa turetti daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee 7ffaatti Longstaff goolii galchuudhaan Leeds United Vitality'dha qabxii tokko milkeeffatee kan deebi'e sila Bournemouth osoo kaleessa injifatee ture sadarkaa 6ffaa Brighton irraa ni fudhata kan ture amma qabxii 49 sadarkaa 7ffaarratti kan argamu Leeds United turmaata liigichaa argachuudhaaf kilaba murkachaa jiru qabxii 40 walitti qabachuudhaan sadarkaa 15ffaarratti kan argamu qabxii 9 yaaddoo sadarkaa gadiirraa fagaachuudhaan turmaata liigichaa gara mirkaneeffachuutti dhiyaateera Leeds United jechuudha. Odeeffannoo biraatti hundarbuu La Liga Spain torbee 32ffaatiin Barcelonaan imala shaampiyoonummaaf gochaa jiru daran cimsateera kaleessaa dirree fiigichaa fuulduratti Celta Vigo simachuudhaan goolii 1-0dhaan Barcelonaan tapha kana kan injifate daqiiqaa 40ffaarratti Lamine Yamal penaltiidhaan goolii injifannoo kan Barcelona kan galche Barcelonaan irra deebiin garaagarummaa qabxii 9 liigicha dursuu kan eegalee kibxata darbee Real Madrid injifachuudhaan garaagarummaa gidduu isaanii ture gara qabxii 6tti dhiphiseetti kan ture kaleessa Barcelonaan irra deebiin gara 9tti kan bal'isee carraa shaampiyoonummaa daran bal'ifateera. Barcelonaan kan kaleessa waliin liigichaan taphoota 8 darbe walittaansee La Liga Spain kan injifate taphoota kanneeniin qabxii 24 walitti qabachuu qabu hunda argateera. Barcelonaan tapha kaleessaatiin Lamine Yamal miidhama isa mudateen daqiiqaa 45ffaarratti dirreedhaa jijjiiramee kan inni bahee boqonnaa gara dirreetti osoo hin deebiin hafeera. Lamine Yamal kaleessuma Elche fi Atletico Madrid murkii taasisaniin Elcheen 3-2 tapha kana kan injifatee Atleticoon dursaa tureetti kaleessa kan mo'atamee goolii mo'amurraa kilabicha hin baraarre lammii Argentinaa Nicolas Gonzalezitu goolii 2 Atletico Madridiif kan galche gama Atletico Madrid Thiago Almada daqiiqaa 30ffaatti kaardii diimaadhaan dirreedhaa bahuudhaan Atletico Madrid taphattoota hanqoo 10 daqiiqaa 60 oliif taphachuudhaaf kan inni dirqamee tapha biraattiin Real Sociedad 1-0dhaan Hetafeedhaan kan inni mo'atame liigicha Barcelonaan qabxii 82 walitti qabachuudhaan garaagarummaa qabxii 9 liigicha dursaatti kan jiru Real Madrid qabxii 78 sadarkaa 2ffaa Atletico Madrid ammoo 61 sadarkaa sadaffaarratti kan argamu Atletico Madrid akkuma sila kaasee kaleessa La Liga Spain kan mo'atame akkasumas ammoo waancaa Copa del Reytiin guyyoota muraasa dura mo'atamuudhaan shaampiyoon osoo hin ta'in kanaaf qabxii gadaanaa kilabichi galmeessaatti kan jiru Champions League Awurooppaatiin ammoo roobii dhufu walakkaa xumuraatiin dirree fiigichaa fuulduratti Arsenaal kan simatu ni ta'a. Waancaa DFB Pokaalitti yoon darbu walakkaa xumuraatiin kaleessa Bayern Munich injifachuudhaan
xumuraaf kan darbe kaleessa Bayernaatti Bayer Leverkusen Bayern Munich simachuudhaan goolii 2-0dhaan tapha kana kan inni mo'atame Bayern Munichiif goolii injifannoo kilabichaa Harry Kane daqiiqaa 22 akkasumas immoo daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa qisaasee sadaffaatti Luis Diaz goolii galchaniin Bayern Munich tapha kana kan injifatee bara dorgommii kana Bayern Munich kilaboota irratti goolii hedduu galchaate kan jiru Bundesliga Germaniin goolii 109 kilaboota irratti galchuudhaan seenaa haaraa Bundesliga Germanii kan galmeesse Bayern Munich bara dorgommichaatiin waancaa sadiif morkachaate kan jiru dilbata darbee taphoonni Bundesliga German afur isoo isaafuu shaampiyoonii bara dorgommii 2025-26 ta'uusaa kan mirkaneeffate kibxata dhufamoo walakkaa xumuraatiin gara Firaansii maluudhaan shaampiyoonii dorgommicha PSG waliin kan morkatu ni ta'a. Waancaa DFB Pokaal arrasitti fudhan Stuttgart fi Freiburg kan waliin morkatan ni ta'a. Kilabiin injifatee xumuraa waancaa xumuraatiin jechuudha. Bayern Munich waliin kan morkatu ni ta'a. Liigii Firaansi tapha qixxeessituu torbee 26ffaatiin kaleessa PSG'n goolii 3-0 Nont kan injifatee Kivicha Kvaratskhelia penaltii fi taphaan goolii 2 galcheera. Desiree Doué goolii sadaffaa galchuudhaan PSG'n gara injifannootti kan deebi'e dilbata darbee PSG'n Lyoniin goolii 2-1 mo'atameeti kan ture kaleessa garuu injifachuudhaan garaagarummaa qabxii afuriitiin liigii Firaansi kana dursaatti kan jiru Lons qabxii 62 walitti qabachuudhaan sadarkaa lammaffaarratti kan argamu.